Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu ilmaan Oromoo yoota garaa irratti kan argamtan hordoftoonni channel YouTube Kabal Oromoo jalatti argamtan bakka jirtanutti nageenyi koo qilleensa irra tarii isin haa qaqqabu. Egaa guyyaa har'aa waan addaa isiniif qabadhee dhufeetan jira jechuudha. Subscribe akka gootan abdii guddaan qaba jechuudha. Waan addaa waan gammachiisaa ta'e wanta nu barbaachisu namni inni barbaachifne hin jiru jechuudha. Kuni akkasuma seenaadhaan wal qabsiiseeti kana narraa qabadhee dhufe haala gaariidhaan sirriitti akka na hordoftan abdii qaba jechuudha. Subscribe gochuu immoo akka hin dagenne isinin jechuun jaalladha. Dhugaa waan jabduun qabadhee dhufe jechuudha. Tole guyyaa har'aa jechuudha wannan qabadhee isin dhufe seenaadha jechuudha. Seenaa tokko isiniif qabadhee dhufe garuu seenaa kanarraa waa iddoo irraa barattan jedheetan abdii qaba. Barnoota guddoo kan of keessaa qabdudha jechuudha. Egaa isinis maalirratti xiyyeeffatteetii kan jedhu immoo waliin ilaalla jechuudha. Innis seenaa nama lama isiniif qabadhee dhufe. Bara durii biyya Xaaliyaan keessa jiru jechuudha namni lama. Isaanis maal hojjetanii hojiidha hojjetu jechuudha. Hojiin isaan hojjetan kuni maaliidha? Kan waliin ilaalu ta'a jechuudha kanas. Biyya Xaaliyaan keessa namni lama ni jiru. Bishaan waraabu jechuudha. Bishaan waraabu bishaan baaldii tokko qarshii tokkotti kan gurguratanudha jechuudha. Isaanis Paabloof Burunoo jedhamu maqaan isaanii jechuudha. Bishaan baaldii tokko qarshii tokkotti lagaa waraabanii gandaaf kan raabsanii fidanii gurguratanudha jechuudha. Dhugaa Rabbii nama ajaa'iba. Bishaan kana ni waraabu. Har'as bishaan ni waraabu. Boris bishaan ni waraabu. Ni argatu qarshii si argatanu san ni nyaatu ni dhuguu ittiin jiraatu jechuudha. Harkaa gara afaaniiti. Kana caalu jechuudha. Osuma akkas hojjetanu osuma guyyaa guyyaatti bishaan waraabanu gaaf tokko keessaa Paabloon waan tokko yaade jechuudha. Innis maal yaade yoo jettan hanga yoomitti nuti bishaan kana waraabni ittiin jiraannaa? Hanga yoomitti bishaan tokko waraabni baaldii tokko birrii qarshii tokkotti gurguranne hanga yoomitti jiraannaa jedhee taa'ee yaade. Sammuu isaatiin taa'ee yaade jechuudha. Sammuu isaatiin gaafa taa'ee yaadu maal hojjechuudha yaale tuubboo akka lafa keessa diriirsu kan yaadedha jechuudha. Tuubboo lafa keessa diriirsee yeroo hunda bishaan namaaf baaldiidhaan waraabnee gurgurachuurra osoo tuubboo kana lafa keessa diriirsneessa jedhu yaadeeti hiriyaasaa Burunoodhaan mari'ate. Baay'ee itti kolfame jechuudha. Paabloo kanatti itti kolfe jechuudha. Ati bishaan lafa keessa diriirsitee isa waggaa meeqaatii fi moo har'a ittiin buluudhaaf kan jedhu ala itti kolfe jedhu dideenni gonkuma isa hiriyoota isaatii waliin hiriyaan Paabloo baay'een itti kolfan. Maal godhanni sisteema isaa jammare. Ganama bishaan baaldiidhaan waraabee qarshii tokkotti gurgurataa oola. Galgala sa'aatii iraftii isaa qofa immoo lafa
boo'ii muruu jammara jechuudha. Lafa muree yennaa inni galgala galee sa'aatii raftii isaatti lafa muree tuubboo lafa keessa diriirsu hiriyaan isaa Brunoon maal godha? Mana dhugaatii deema, qarshiisii guyyaa hojjetaa oolu ni nyaata, hiriyoota isaatii wajjin itti bashannanama, kolfama jechuudha. Itti kolfa mucaa sanatti isiniif agalu jechuudha. Itti kolfa. Inni immoo sa'aatii raftii isaatti fayyadamee lafa keessa diriirsuu eegale. Hiriyaan isaa kun dhaqee bira dhaabatee hin gowwoomin, kun waan fakkaatu mitiidha jedhee baay'ee dararaa ture jechuudha. Osoo akkas jedhu inni sun galgala mana dhugaatii, mana bashannanuu uffachuu fi uffata qajeelachuuf wantoota garaagaraa fayyadamuu eegale. Hiriyaan isaa hamma arrabse kun inni sun immoo aarsaa kaffaluun qaba jechuudhaan sa'aatii raftii isaa lafa muruudhaan boo'ii muruudhaan tuubboo keessa diriirsee har'a addunyaa guutuu tajaajiluu eegalee jechuudha. Har'a inni hojjechuu baatee galii isaa argachaati kan jiru. Tuubboon lafa keessa deemee mana namaa kana hundayyuu seenaa inni hojjete jechuudha. Seenaa Paabuloon hojjete har'a jechuudha. Baay'ee namatti tola. Gama keenyaan nutis sanuma ture jechuudha. Nutis har'a hojjennaa, ni argannaa, ni nyaannaa, ni dhugna ture jechuudha. Keenya siistemni keenya bor nuti itti gana baachaa jirru maalidha? Kanatu na dhibee ana jechuudha. Gaa Rabbiin siistemni nuti bor itti fayyadamnu har'a yeroo hojjennu kaan biyya ormaa jira, kaan biyya keessa jira. Garuu hammam siistema keenya gana baachaa jirra nuti. Namni tokko addunyaa kanarra gaafa jiraatu seenaa tokko hojjechuudha qaba jechuudha. Ashaaraa tokko hojjechuudha qaba. Bor ati jiraattee dhibdee addunyaa kanarra gaafa tan jirre maqaa kee waan waamsisu tokko hojjechuun qabdu hojjechuudha qabna. Umurii keenya bakka hin taanetti fixuu dhiifnee, yeroo keenya bakka hin taanetti fixuu dhiifnee hojii nuti hojjennu maal ta'uudha qaba? Hojii firii kennu ta'uu qaba jechuudha. Hojii firii nuu kenninaan bor nuti itti fayyadamnee dhalli keenya itti fayyadamtu ta'uudha qaba. Garuu hojii nuti hojjennu firiin kennu yoo ta'e tasuma carraaquudha malee milkaa'u. Hojii marannee hojiin hojjechaatu jiru kun firii kennaaramu, firii kennaan jirumu, isa dhufutti firii kennamoo bara waggaa meeqatti firii kennuu danda'a kan jedhu madaaluun gaarii. Gama keenyatti yoo geessinetti. Paabuloon waggaa hammanatti xumuruun qaba jedhee karoorsee lafa kaayiti kan boo'ii muruu jammare. Tuubboo lafa keessa diriirsuuf har'a addunyaatti itti fayyadamaa jirti. Nuti yoo maal hojjennee jennaan addunyaa maqaa keenya waaqa. Kanaafuu nuti yeroo hojjennu gaafa hojii hojjennu hojiin keenya hojii tartiiba qabu ta'uudha qaba. Hojii waggaa har'aa maal akka hojjechuu, waggaa har'aa ashaaraa akkamii hojjechuu akka qabdu, waggaa lammanarraa maal hojjechuu akka qabdu dursitee beekuun baay'ee barbaachisaa. Dhugaan isiniin jedha. Subscribe gochuun dagatinaa sagalee kiyya kana. Kanaafuu wannan isiniif dhaamuu barbaadu dhumarratti hojii hojjettanu keessatti hojiin keessan akka firii isiniif kennu ta'uu qaba. Hojii gaafa hojjettan hojii firii isaatti bor fayyadamtan ta'uu beekaa. Hojjedhaa. Hojii firii hin qabne hojjetina. Hojii bor irraa hin fayyadamne yoo ta'e nu carraaqxu malee ni milkooftu. Hojii firii isaatti ilmoo keessan bor fayyadamuu dandeessu. Kanatti fayyadamaa. Yoo kanan taane ta'e akkamitti milkaa'uu dandeessu?
ni carraaqxu malee milkooftu yoo hojii isin hojjettanu kana keessatti waggaa har'a itti fayyadamuun qaba. Waan inni har'a hojjedhutti waggaa har'a fayyadamuun qaba. Har'a misaaleedha gaafa hojii hojjennu kaan qaxaramee biyyoota garaagaraa kan hojjetu har'a nyaachuudhaaf har'uma qofa nyaachuuf gimbaataawuu qabu jechuudha. So sana hojjechaatuma immoo maal hojjennee akka milkoofnu adda baafnee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Sagalee kiyya kana subscribe share akka gootanu abdii guddaan qaba. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Seenaa kanarraa seenaa bareedduu, seenaa mi'ooftuu, ergaa guddoo of keessaa qabdu kana hundi keessanuu subscribe gochuu, share gochuu akka hin daganne isin jechuun jaalladha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Bakka jirtanutti nageenyan isiniif hawaa. Bye bye.